qabsoo yeroo duudhaaf aadaa Orsa inimmaan keessa mubee abbaa miskiinaa lammiin keessiin baga keenya taate lammiin keessiin boonnaa gaddas gammachuu keessi waliin dhaabbanna umurii dheeradhu hedduu si jaallannaa abbaa walaloo kana walaleessee kennaas kenneetii jira Miss Mia Minnesota irraati Miss Mia Akas haikam abanamu de أنا جبتهم كلها. Akasi orang rokok. Kalau tahu mau mereka kena mismia di dagan. Kena mau wanita bermenjiru. Ya. Mismia kena ke kuno tingginya ra. Bani untuk masaban nami. Ban. Ban. Mismia ini mai. Wow. Rabah apa? Mungkin murah apa? Inni lama famo kunoti. Aksisne jirra mismia galatoni. Ayye kanatti ansuudhaan ammoo kennaa addaatu dhufaa jira kennaan addaa kun immoo obboleettiin Mubaarikini Sammaa Yaasini kennaa ajaa'ibaan dhufaara gara kanatti yaa rabbi maali laata kun waan Maali laata? qaba Abana mumarak Malina. Oh my god. Allah Kana budeng kana jira. akasi bulukoodhaan Abba Gadati. Gabi Abba Gadra. Alaba Abba Gadati fire with a collision. akasi maatii jaalala Nagay sifat. Kala tomo pataro. Mata Oromo kabajamu mata Oromo dugara bir baturafi akka guyyan hadda akkasitti ife bareede natti tole akka hadda gammadeen beeku hawaasa keenya an abalu tokko lama jedhe waamuun danda'u namoota kuma 34 dhuftan kuma 35 ta'uu danda'a namoota dhuftan hundi keessaniyyuu galatooma ulfaadha warri dhufes warri hafes hundinuu ilmaan Oromoo hundi injifattaniitu hundi ilmaan Oromoo warri biyya jirtan warri eessa jirtan warri qabaatanii kennitan keessattuu warri dhabdanii immoo taap godhaa turtan warri bilbiltanii akkamitti ergina maallaqa akkamsii goona akkamsii taatanii dhiphataa turtan warri dhufuun barbaanne beekaa ooltanillee hundumti keessaniyyuu ilmaan Oromooti waan taataniif galatoomaa Oromoon eessattuu injifataadha eenyunu Rabbii galitti Oromoo qabate kufeen argine anis sanan ijaan arge galatoomaa ulfaadhaa bakkan isin eegaa jiru olittan isin arge ulfaadhaa geepha amma sannaafin dhugaa Rabbii dubbachuu fi haati geepha ammoo namnan dagachuu hin dandeenye gara fuulduraattis dagachuu hin dandeenye yoomiyyuu hagan du'ee qabrii galutti dagachuu hin dandeenye geepha lammanu geephi kun lammani ummata Oromoo raanaa kenname reediyaa yeroo ituu siidaan kennin halkaniif guyyaa yeroon hawaasa kiyya tajaajilu kan na bukkee dhaabattee jabaadhu timi jettee na bira dhaabattee na jabeessaa turte dagalee naa taate haga hadhaa jabaadhu naan jettee kanaaf dhugaa natti jabaate waan ta'eef tokko raammisee tun ta'in lammansaa hunda keessan fuulduratti siif malee jedhee isinii dabarseen jira. ada Abdurwahid ammallee nuuf jiraadha dabalaa uummata Oromoo hundumti keessaniyyuu Oromoo ta'uu keenyatti dhugaa Rabbii utuu dabalamatee dabaladheen ta'a Oromoo taana turre hin dabalamu al tokko nuu kenname kenna namarraa fudhatamuu hin dandeenye Oromummaan alhamdulillah
naboonsitanii galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa ammallee hundumti keessaniyyuu akkuma kana sallee naa jajjabeessuu keessaniif hedduun isin galateeffadhaa walumaa galatti galatoomaa jecha biraa isiniif hin qabu. Ayo cakara wallahi. Amma kan sagantaa bashannanaati isin laqaati bashannana namoota gasti takka cafarree kan asli makimir cafarree kan mata kali devalati gasti ergadda gasti banera ergadda asli ni makin dubatani kanan gasti lan makesu sawoj ani tokko farratti jechuudha deeggartoonni mube tokko farratti deeggartoonni mube warri asliimaa viidiyoon hojjetanii fi jettani ani ijoolleen hunduu kairiyaatiif kabalee anaaf qixa waan ta'eef qaata viidiyoo hojjechuudhis tapha sabboonatu hin hojjanne jechuudha lammaan farratti mootu asliin gurraachatte malee wustu faranjino ayyaachua akkuma gaafa tapha sabboona gizee giiftaroonni kenna dadhabani humna isinii taadhumarra kanaafi abbaan feetan taphadha abbaan feetan dhiisa viidiyoon an eeggatina tapha kamirrattuu asliin isinirraa nafu yoo qabaate isinii kennuu dhabe jakkeetii ofii qabsee isinii kenna jechuudha isinii galee kanaan ala nuti dooftoriidha viidiyoo namaa yoo hojjedhu rakkoon jirumaa inni akka waan namni beela'ee kadhattuu namaan jedhan arraba viidiyoo ofii hojjedhee na arrabsisan sanirra waan qabuun isin bira dhaabbachuu naa wayya kaayyoo jedhuu viidiyoo isinii hojjechuu dhise isinii galee kanumaafi abbaan feetan taphadhaa saa feetan taphadhaa waan qabdaniin borulee isaanii isin bira jirra itti aansuudhaan warroonni akka Dasi Beeka All of King